Welcome baganagan dhuftani akkam jirtan nagaa fayyaadhaa waliif share godha waliif dabarsaadha waan inni dubbadhu jira haala biyya keessa adeemaa jirutti xiqqoo dubbadha walii dabarsaa walii share godha أكمل مال جرتن يا درا أدو بيا هردف الراك آتر الرا واحد الرا كم جرتن نجاف يا دايس نندنو هركفوني مكاج أفيرا مسكنا سفلو قرادا بيا خيست نموت هدو وريجا ما داجرا نموت هدو تو مداوا داجرا لكوسي نما أجيفمي مداوي ترتيبان الدباء أنجرو ورين هد ما تشرا نموتا هجم من تنابديه نركمني جرا وان قدو قبنو جرا نموت نانو جرتنيتي نموتا أجيفمي مقعد آفي بكا دلوتا بكتي أجي فميوجين ترتيبا بري سادا إرقا تاكجا نموت مداوي بكتي مداوي بكتي قلتي مقاسا قوتو دا وجين إرقا كوني دوكمنت قوني خاهو دافي واحد دو داف برباتشس يروم مان تناخن سينات آد دلقا ما داجر سينام كن بري فمو دقبا سينام كن ألقامو دقبا الدنيا فتياتشو دقبا همان رايت وجه amnesty kun hundinuu beekuu dhaqaban kanaafu nama isin biratti ajjeefame ustaniituma awwaaltaniitti dhiisina dokumenti godhaadha waan kana ida barreesseen ture erga dokumenti godhaa galmeessaa bakka dhaloota bakkatti ajjeefame wajjin barreessaa erga dandamnaan ijoolleen qeeroon biyyaa suuraa wajjin dokumenti gootanii yoo keessan kuni mootummaa kanarratti dhiibbaa addaatti godhuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin warreen biyya alaa jiru akkuma beellama walii seenne keessattuu guyyaa sadeen kana Harargeedhaa fi Arsii keessatti dhumaatii akkaan badduudha gaadhaa jira. Gara jabina hamaa waan himamuun ta'ane Arsii keessatti irraa nama ajjeesanii reeffasaa xiyyitii isaan ajjeefne gatii kafaltan malee hin fuutan jedhaniiti dhoorkaadhaa jiran. Kuni gara jabina asgee takkaan gar kanaafuu ilmaan Oromoodhaa nuti warri diyaasporaa jiru waan dandeenyuun qeeroo biyya keessaa wareegamaadhaa jirtu yeroon bira dhaabbannu arraan booda hin hafne. Bakka jirtan hundatti jaaramaa ijoollee tana maqaa isaanii dookumentii gooneetti walitti qabna. warree wareegame akkuma namatu siinje yoo dandeenye warree wareegame maatii isaa sabbarsiisuu danda'uu dhaqabna maaliif dalagaan keenya kan dandeenyu kan godhuu dandeenyu guddaan tokko kana ijoollee madooyte dooktaroota naannoo san jiraatu wajjii waliif gallee akka wal'aansa arkatu godhuu danda'uu dhaqabna kana sammuu qabadha warreen diyaasporaa jiru fokasiin keenya guddaan teenyeetuma Facebook laallee imimmaan harcaasurra maal godhuu dandeenyaa jennee wal gaafannee ijoollee arraan tana wareegamaadhaa jirtu tana ijoollee arra madaawaadhaa jirtu kana oromummaadhaaf isaan kana warra madaa'e wal aanuu danda'uu dhaqabna asirratti hojjechuudhaaf deemnaa bakka jirtan hundatti walitti koottaa magaalaa jirtan hundatti afooshaa keessa jirtan hundatti walitti koottaadhaa والآنسا كيرو بيتي مداوا جرتو مال قولون دنيا أمالين قماتشو اندا إفقافت دا والقافت دا أكا هيروم ما دا ولد دياتنين مقالا خيسي جراتنين ولد كوت دا مال بوسون دنيا إفقامني نتوو مال إفقامني جولين بيخيسا أروم ما دا مداوا دا جرتي أجيفا ما دا جرتي نتوو مال إفقابو دن دنيا وانجو جولين بي عربا جرتن بي فرنجي دا جرتن هندنو إفقافت دا يوتك آت من داخل خباتي تكا أكمل ذاك يوروياتين قباتي تكا إفقابو دندو دقبنا ورين نورت أمريكا جران من داجي أتوكو إفقابو دندو قبان ورين بي عربا جرتن من داخل سن كبايت كا إفقاب دنيك إيرو تنقرقارو دقبنا ماليف
arra Oromoon dirmachuun qabdu Oromoon gargaarsan qabdu Oromoon arra warri mirga namaati falmu ka Itoophiyaa keessa jirulleen gaafa namni Amaaraa tokko madaawe yookaanis xiqqoo dhiibame lafaa kaniiti oranii miidiyaan hundi waan san dubbata garuu Oromoon kumaantamaan ajjeefamaadha hidhamaadha tokkolleen yoo nutummaa walii dirmanne malee yoo nutummaa wal dhaqqabne malee tokkolleen kan dirmatu hin jiru kanaafuu waan kana irratti hojjedhaadha irratti dalagaadha bakka jirtan hunda mee dirqama fikkenna mee ka sabarru dirqama walitti kennu osoo hin taane dirqama ifitti kennu mataa keenya an dirqamaan qaba an Oromoo wanni biyya keessaa taa'aa jiraatu na gubaadhaa jirti na aarsaa jirti aarii kana eessaaniin qabbaneeffadhaa jennee if gaafannee dirqama ifumaa fi kenninee maaliin gumaachuu danda'a eessaaniin erguu danda'a eessaaniin gargaaruu danda'a qeyroo meeqaan wal'aanuu danda'a maatii qeyroon irraa wareegamte irraa duute meeqaan qarshii $200 itti ergee sabbaraa waliin dhabnee sabbaraa jechuun hin dandaya please mee if gaafadha arra lubbuun namaa tabahaadhaa jirtu akkuma lubbuu teenyatti ilaala akka lubbuu maatii teenyaa akka lubbuu ilmaan keenyaa akka lubbuu obboleeyyan keenyatti yoo laalle qeyroon wareegamaa jirtu kun maatiidha qabdi maatii irraa hafte warra ilmaan faa if duuba dhiisee wareegamee jira warreen haadhaa fi abbaa dadhaboo faa if duubatti dhiisee wareegamee jira warreen haadha qofa faa ta'umna hin qabne lafa dhiisee wareegamee jira so nama maatii jiraachisu maatiin guutuun isaan jiraattu ka wareegame jiraachuudhaan malchiisa waan kana obleekiyya waan kana itti yaadaadha bakka san dhaabbannee kophee isaanii keessa dhaabbannee laallee waan dandeenyuun haa gargaarru sochii waa kanatti anaa fi falmataa ibroodhaa eegallee jirra ijoollee garee qunnamu jirraa warreen gargaaruudhaa fedhii qabu gariidhaa biyya keessa ammaasii ijoollee madooyte kana ijoollee wareegamtuu liistii haga dandeenye walitti qabaa jirraa yooni danda'amee waan kana goone Oromoon guyyaa wal barbaaddu kanaa oli nafni guyyaa wal cinaa dhaabbachuu qabnu asii oli nafni waan kana irratti hojjedha irradduun haawwan keenya I really appreciate haawwan Oromoodha kan North America jiran warra Australia naa bilbilee jira warra Norway irraa naa bilbilee jira warra London irraa naa bilbilee jira haawwan keenya hedduu jaaramanii jiran dhiira caalaa warreen akka afoosha wajjin jira warreen jaaramee maallaqa walitti buufatee lafaa qabu hedduu jira na bilbilee caffeemee isatti erginaa karaa kamiin gargaarraa maallaqa kana qeyroodhaaf walitti qabnee karaatti erginu nuu barbaadu naan jiru hedduudhaa jira warra dhiiraan dhageenyan gammaan tanaa garuu haawwan keenya North America state 3 nagaatee jiranii Australia Norway Oslo London England nagaatee jiranii ijoolleen biyya Arabaa jirtan faan ammaan tana yeroon keessan yeroon carraa qeyroo wareegamtan obboleeyya kiyya namni nafne lafarratti nama hedduu wareegamaadhaa jira suuraa warra du'ee maxxansuun dhiisan for some reason maxxansuun barbaanne ijoolleen garuu maxxansaadhaa jirti fakkeenyaaf Awudaay keessa nama achi du'ee achitti wareegamee ajjeefamee eessaa dhufeen beekan maatiin magaalaan Awudaaytu magaalaa seentara dalagaadhaa waan taateef namni magaalaa biyya hundarraa baadiyyaa hundarraa seenee achi dalagataa warra du'ee namni kun nama eessaati maatiin isaa eenyuun beeynee jira warreen hangammaan tanaa ooyiruu keessa itti dhaqanii dhukaas itti bananii namni gaaguu qawwee itti banan duraa hiiqaa duraa sosso'aa duraa maqaa jala deemanii boqqolloo keessatti gaara keessatti citaa keessatti ajjeesanii reeffa isaa ammallee barbaadu jiran hedduudhaa jira waan kana hunda gabbaafnee dubbachuunis xiqqoo ulfaatti haala gahaa jiru gara jabina deemaadhaa jiru dubbachuun ulfaatti namni hedduu wareegamaadhaa jira namoota wareegaman kana ammaaf haaluu ba'uu hin dandeenyu garuu wanni godhuu dandeenyu maatii irraa wareegaman kana cinaa dhaabbannee gargaaruu dandeenya warra namni irraa du'e kana sabbarsiisuu dandeenya yooni bakka jirru hundaa wal jaarree xiqqoo qabnu walitti baafnee maatii tana sabbarsiifne qeyroo arraan tana irridduun dhawmaniiti madaawanii uleedhaan cafaqamanii mana yaalaa dhaqaadhaan jiran ijoollee magaalaa Harar keessatti Kombolchaa fi Awwadaay naannoo sirraa dhayxee ijoollee madooyte
qawweedha amma doyte ta kaateenaatti kaanii kaateenaan harka hidhanii manaa himaa keessa jirtu jira. Achi keessa dooktaroodummaan sunuu yooni mootummaan akka wal'aansa gaarii hin arkanne dhiibbaa irratti gooti. Karaa hedduudhaan ijoollee tana gargaaruudha dandeenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf yooni dooktarootuma Oromoodhaa achi keessa jiru sanuu dubbifnee itti dhiyaannee akka gargaaru itti himnee cina dhaabbannaa nuti illee xiqqoo qabnu ni gargaarraa jennee dubbifne gargaarsa addaa argachuudhaan malchiisa. Sigalee Arsii keessa akkasi namni hafaadhaan jiru. Oromoonni hafees arraan tana qabsootti dabalamaadhaa jira. Ijoolleen Tulamaatis qabsootti dabalamaadhaa jirti. Ijoolleen Maccaatis qabsootti dabalamaadhaa jirti. Walloon qabsoo eegaltee jirti. Dhawaatumaan eegalaadhaa jiranii qabsoon tun qabsoon ammaa tun qabsoo dhaabbachuu hin qabne. Mootummaan tun nu ajjeesuudhaan Oromoo ajjeesuudhaan uummata ajjeesuudhaan mootummaan moote takka illee hin jirtu. Uummata ajjeesuudhaan mootummaan moote takka illee hin jirtu. Abiy Ahmed kufee jira. Abiy Ahmed abdii muratee jira. Abiy Ahmed akka aangoo qabatetti ajjeesuu eegale. Haga ammaan tanaa mootota Itoophiyaa keessatti dargilleen gaafa dura qabate xiqqoo qabbanaaweeti amala tolee lafa qotee bulaadhaa deebisee xiqqoo yaadee jira. Boodarra garuu ibditti qabate. Abiy Ahmed garuu akka qabatetti torbaan lamadaa Oromoo ajjeesuu eegale. Nuutu Oromootuun dubbatiin gartee Oromootu qabbaneessee dhiiroo siyaasumaaf ja'a wooma tolchuudhaaf ja'a jenneeti nuutu jalaa gartee qabbanaa'e malee diinummaa isaa akka aangoo irratti ol beetti akka Oromoo balleessuudhaaf taa'u dubbate ifaa ifatte. So mootiin akkanaan turu ilmaan Oromoodhaan kan biyya keessaa qabsoo godhaa jirtan abdii muratinaa afaan bariisaadhaa dukkanaatu hammaata. Abiy Ahmed kufee jira. Abdii hin muratinaa. Lakkuma dhiini Oromoodhaa gannaqamuun dhiini Oromoodhaa danfaadhaa deema. Lakkuma dhiini Oromoodhaa gannaqamuun dhiini Oromoodhaa danfaadhaa deema. Kuni waan amma dura garreerraa. Dhaloonni maantanaa kun dhaloota ajjeechaadhaan moohamuu miti. Dhaloonni maantanaa dhaloota du'a moohe. Dhaloota keenya gartee kan ajjeechaan moote. Warra biyyaa bee gartee dhaloota keenya ajjeechaan nu moote. Dhaloota ammaan tanaa dhaloota ajjeechaa moohatee taa'u jiru. Kanaafuu Oromoon qeeroon ajjeesuudhaan ni cabxii mataa qaqqabatti yookaan ni moohamti hin shakkina. Lakkuma ajjeefamnuun namni keenya irraan tana suuraa takkaan argee magaalaa Awudaa keessatti suuraa takka taa qeeroodhaa fi waraanni nafxanyaadhaa wal dura dhaabbatan. Qeeroon kan dheessi dura dhaabbattee qubatti irbiti. Najjeeftus najjeeftaa waan hin du'uuf hin beekaadha beekan ijoolleen. So ijoollee katti onnee qabdu. Ijoollee jeena tana akka hamideen isaanii hin cabne warri diyaasporaadhaa biraa dhaabbannu jira keenya. Biraa dhaabbannu. Warri diyaasporaadhaa bira haa dhaabbannu. Ijoolleen biyyaa tan viidiyoo tiyya tana dhageeffattan. Maqaa warra isin biraa wareegamee maqaa warra madaawee mana haakimaa seenee bakka dhalootaatii fi bakka itti madaawaa yookaan ajjeefamanii wajjin erga kana dookumentii dhagoona dandeenyu diyaasporaa kana jaarreeti yooni gartee hayyamoo ta'an akkaataa xiqqattus yooni $50 ergitee ifii wal'aane aananiin dhugi jetteen sun gargaarsa guddaa hin tuffatina. Yoo namni keenya Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaadhaa jira. Rakkoo guddaa jira Itoophiyaa keessa. Yoo $50 erginee fi hoodhoo aananiin dhugi jenneen nama madaawee waan nyaatu hin qabnee jira. Laal qawwee diinaatiin madaawee hogguumatti ol deebe hiyyeessaa waan nyaatan hin qaban. Nama san $50 itti ergitee hoodhooti aananiin bitadhu jechuun isaaf gargaarsa guddaadha. Nuuf garuu waan xiqqaa. Nuuf xiqqaa. Kanaafuu waan kana warri diyaasporaadhaa ajandaa haa godhannu. Gaafa ijoolleen biyya keessaa wareegamtu mee yoonni ala kana Oromoon miliyoona takka jiraatti. 1 million biyya Arabaatii fi biyya Faranjiidhaa keessa Oromoon miliyoona takka hin xiqqeesse beekadhaa. Biyya Faranjiidhaa qofa Oromoon miliyoonaa olii jira. Yoonni Oromoon miliyoona takka ala kana jiraatte qeeroo madooytu wal'aanutti nuti hundinuu annam tokko fudhee nu hundinuu nam tokko yoo fudhanne qeeroon madooyte nagaa wal'aanamtee nuu baatii jechuudha. Yooni Oromoon miliyoona takka
أورمو مليون تكتب خيت أجيفهم توف ماتي إساني سبرسي سوداف جرام مرنة يون ماتي نما وريجف تكوف دولار بشن إرجع سبرسي سيدانو المخية أورمون كوبك أبدي ولا فندونة إدانو أورمون الدنيا رجرت هندنو وريجا المخية هو وريجا مي ناف بيخني مال إنسو واقول إيه في أصون تهين أبدي هرتنا أبديك أباتني يتشو أبديك أباتن إدانو أكنما جبّي دوين الرانفني إذا وريجا مساخنا قوّك أبو تجرا إذا أرمل نبيتي وانجو أكفيل قد أميها جون وربيجا قبصون تون قبصون إيرتون قبصون تون قبصون أماس وريجا برانو قافتشو رافتيس وريجا قدار أبوتا خام مدرو بيقفامت وريجا براتو بهو رافتا وان سنون دول كتايس وراف نمو قبصو خيست جهة تبأشو دندو قبا جهة تبأشو دندو جهين أنا في إسي وربي على جرت أشون دندينيو تكا تنمارا كتاسو تنا تيمان تنا كتاسو خان تكتنا تلمدا وانين دلقرا إفك أبي أنيس قنان قلو دندجي قلو دندهور ولا مين كان يردون كيسان ناسو التنيني يردون كيسان رقيفتوتا قروان تكتن قمتان قلو اندينيو gargaaru ni dandeenya jechuudha. Kan hubadhaadha warreen biyya alaa kana jirtan nuqunnamaadha. Koree xiqqoo takkanii uumuudhaaf tattaafachaa jirra bakka hundarraa. Warreen voluntarily godhuu barbaadan nuqunnamaa bakka hundarraa. Isteeta hundarraa. Ijoollee biyyaa kana nuqunnamnaa koree sanii walitti hiinaa yookaan wanni goonu bakka hundatti guuni jaaramtanii qophooytan ijoollee biyyaa qunnamtii isiniif kennina. Nuti sumuuniin takka nu bira dhufuun qabdu. Sumuuniin takka ana biraas dhufuun qabdu. Falmataa biraas dhaquun qabdu. Daarektii isin qunnamsiifne. Yoonni namni Minneapolis jaaramee qarshii hangana walitti qabannee jirraa nuti saayiboota akkanaati qeeru gargaaruu barbaannaa eessa gargaajan nuti dirqa fudhannee barbaannee qeeroon naannoo kanatti magaalaa kanatti qeeroo miidhamte akkanaa jira achitti gargaarennee ni goona. Walitti erguu maallaqaan achitti hawaalaa godhaa karaa caffeetiin ergaa karaa falmataa birootiin ergaan kun hin jiru. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan the same thing. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan akka wal beektaniin akka dandeessaniin siistama chiin beekanii walitti qabdanii qeeroo biyya rakkatte yoo cinaa dhaabbattanii gargaartan this is the easiest way. Karaa laafaadha. Karaa naman dirqine, karaa naman rakkine, karaa maallaqa achi hawaalaa ergu, as ergu, baankii transfer godhu, gabbaatanii ergu takkan feesisu. Even warreen abbootii qabeenyaa Oromoodhaa jira gaarra rabbiin godhini warra nu garagale. Rabbiin godhi warra bilchiginnaadhaa wajjin abbootiin qabeenyaa ridduun bilchiginna taate Noorz Ameerikaa kana. Warri kalee maallaqa, warri kalee gaafa OMN nu gargaaraa ture, warri kalee saayiboota joor ture jajjabaan warri kalee dantumaa fuudhiiroo joor kun fuuldura mootiidha ta'uu taa'aati joor kun nu oolchuun oolu yookaan lafa nu kennu oolu jee joor fidheessee OMN ni gargaarsa dorgommii gartee qabeenya fi beeksifachuudhaa godhaadhaa ture arra irreedduun isaanii bilchiginnaadha. It is very sad. Saayiboota joor kakaleedhaa kaala kanatti itti dhiyaatu edaanuu gaafa san isaa wanni godhaniif joor kun fuuldura mootii ta'uun oolu gaafa biyya galee mootummaa tana jiisee isaa aangoo qabachuu ta'a gaafa aangoo qabate lafa naaf kennaa naggada kana naa bal'isaa kana naa godha ture yaan isaanii abjuun namni akka fedhetti yaaduu mirga qaba garuu arra warra gaafa joor hidhamu ibraa dhabnee jira kalee maqaa barbaada ana ganaan kenna an kun shaniin kenna an kun kudhaniin kenna warra jiru warra arraantana bilchiginnaa ta'ee mataa gaqqabee gaafa obboleessi keenya hidhaa keessatti rakkachaa yookaan calji'ee taa'u jiru jira. So kanaas Oromoodhaa qaba. Guyyaan wal gaafa dhufumaaf ta'a. Seenaa fagoodhaatii miti. Seenaa fagoodhaatii miti. Kana gaafa biraatti irraa dubbannaa. Kun rabbiin nama galata namaa wallaalu nun godhin. Nama galata namaa wallaalu rabbiin nun godhin. Joor Mahammad gaafa ala kana jiru gaafa hojii turre waa'ee dimtsaachinis samaadhaa fi warra sagalee
ummata muslima Itoophiyaatiif tahee qabsaa'aadhaa ture sani ala kana boqonnaa takkaan malee halkanii guyyaa dubbachaa fi ture sagalee taafii ture yoo yaaddan gaafa TPLF dookumantarii takka qopheessitee warra yakkamtoota maqaa amantiitiin lolu kanaa wajjin walitti hiitee yakkaadhaa turtee mana hidhaadhaa buufte Ahmadiin Jabalfaa Kaamil Shamsuufaa namni ala kanaa hirriba dhabee sagalee taafii ture mootummaa addunyaa kana gamaa fi gamana iyyaa fi ture joormu ture joor ture arra garuu wanni nama gaddisiisu takka Joohar dheenya kana dhaamsatti dhaammate khoottaati isiniin dubbisuu barbaadaa khoottaati nalaalaa jeeti dhaamsatti dhaammate nam tokkolleen dhaqee laalle nam tokkolleen dhaqee laalle kijibaadhaan jiru dubbii dhugaa isimu jira olola ofaadhaan jiru wanni kuni guyyaa muraasa dura isin arguu barbaadaa khoottaatiin na dubbisaa je'eeti itti dhaammate tokkolleen isaanii dhaqanii hin laallee jechuudha nam tokko kan hin dhaqaa je'ee lafaa ka'ee namni sun ifuu barbaadamaa jira maqaa isaa dha'uun barbaadu nam tokko numaa wareegama malee dhaqeetumaan laalaa nayaamii irraa nafuu je'ee nam tokko ka'ee hin deeme je'ee isa kattuu barbaadu jiranii nama san namaatu hambise beekadhaa wanni isiin waan dheenya kan ta'e wanni isiin wajjin kun waan dheenya kan ta'e guyyaa lamaa si keessa ta'e eeguma deefi kana eeguma dhukkubee kanaahi koottaadhaa na laalaa isiniin barbaadaa je'eeni isiniin dubbisuu barbaada je'eeni namatti ergatee yaamee karraa maayyiidhaa Kaamil Shamsuudhaati ka silaa sabboonaadhaa ka Oromoodhaa namaan akkaan jaaladhu innilleen na dhukkubaa akka malee na dhukkubaa dhufuu hin danda'u jeeti irraafi naan mijjaa'u dhufuu hin danda'u jeeti Kaamil Shamsulleen irraafi yaa obboleessoo hugguuni idaanuu I cannot say anything but waa hundaahuu rabbuma harkaa qaba namni harka namaa seeneedhaaf hin du'u namni hidhameedhaafis hin du'u murtiin ilma namaa hundinuu rabbi harka jirti waan kana silaa warri beekuu qabu abbootii amantiidhaati warreen fakkeenya nuu taa'aadhaa jiru kana silaa abbootiin amantiidhaa abboota ummata kanaati silaa abbootii amantiidhaa guyyaa rakkoodhaa guyyaa yaammatan silaa namaa dirmatan garuu it is very sad hedduudhaan gadda if keessatti hedduudhaan gadda hedduu Joohar Mahammad isaanii koottaa na laalaa je'ee yaamee irraa dhabuu idaanuu namni sodaan rabbiitun waa akka afaan hin jakkanaa miti keessa dubbiini idaanuu dubbiin keessa waa akka afaan hin jennu kanaa miti silaa Joohar Mahammad ta'uu baatee namnummaan baalageen tokko hidhamee hidhaa keessaa abbootii amantiidhaa sheekota ulamaa yaammatee yaaboo koottaa na laalaa jee ulamaa'in dhugaadhaa tan rabbii fi rasuulatti amantu tan guyyaa aakiratti amantu tan du'eetiin deemuudhaaf taa'aa beeytu sodaa namaan qabduu dhayxeeti yaaboo maallatti haajamtee kheyriin sanii olii hin jirtu kaasila kheyriin sanii olii hin jirtu kheyriin nama dhukkubsataa dhayxee laaluudhaa ol hin jirtu kana isaanumaatu nutti jiraame hadiisaa fi quraana nu himaame nama du'e fuutee awwaaluu qabrii geessee awwaaluu ol kheyriin hin jirtu namni waaqare kheyriidha dalagata garuu silaa joortuu baattee ise abbootii amantirraa wanni kanaan eeggamtu kana namni ni du'aasi it's okay namni ni fayyaasi it's okay dhukachuun it's okay rakkoodhaa miti garuu guyyaa gaafa garii si dukkanti
gaafa siddu kanoyte akkaan gaafa nama kanaahu yaaddee nama kanaaf dheebottu jira arkumaafu maybe Jawaar akka keessiiru akkas ta'uudhaan malchiisa nama wajjin gartee dubbatee afur baafatuu dhabee laata dhiiroo ala kanaa maaltu deemu jira isaan kun abbootii amantiiti dhufanii na dubbisuu hin so'aatanii mee isaan kanaa wajjin haasee haala jiru gaafadhaa je'ee isaan kana barbaaduudhaan malchiisa yookaanis abbootiin amantiidhaa warreen hadiisaa quraana himu kuni gaafa gartee rakkatte namni hadiisni si jajjabeessa quraanni si jajjabeessa abbootiin amantiitun ulamaa'idha beektota amantiidhaati mee rakkoon keessa jiru keessatti yoo na jajjabeessan faa je'ee barbaaduudhaan malchiisa سيقلي نمني ول سبر سيسا ول ججبيس نمني أبدي ولي خن حاملي ولي خن تربي اللي ولي همي قنفار أف بربادو ملشيس قروا إسان هندي جرايدن إسان هندي جرايدن رايا أبا مچا قفاتونين لك أجئي رايا جولي دورك نمان دعا نمان دكا يا مسخن الرانا فجي نمني دقودا فكي رايا إسانون دخيسة رايا أبا مچا في فورا كورا جر روخاتيتي جر نفتن يادا بربادا جر رايا أبا مچا نمني نين لك أجئي خي رايا أبا مچا ربي نساخ بجو خونيوان سلاشي كوتين ولماين أبوتين أمنتيرا سياسة خيسة قلو باتني توم أبوتهم أمنتي تاني أبوتين أمنتي نمركتها وجل أبت نمركتها على وجين قافة دو آدم تولي نمني ستي آني سقوبا دابتو آنا خيتي في أبو نما أمنتي بيخو نما شهادا سكبتشيس ستي آنسن مالي في نمني خون نما حديثا قرآن بيخو نما إيمانك أبو شهادا اللي نكبتشينيتي ما تيوجي نمسن ستي آنسن نما شيخا نما بيخا نمني قويا ركتي إسايا أمتي سلاولي راديسو واقامت جرو أمتا خمو قبان جران نبجتشا سوداني نما درمچuu teenya namni sitti haajamuunu waan guddaadha nama sitti haajame nama cimaa kaleedha Jawaar Mohaammed irraa harkaa fi miila qabameeti dubbachuu hin danda'u hidhamee hidhaa jira yes garuu kalee gaafa sagalee qabaachaa ture sagalee isiniif taadhaa ture gaafa sagalee qabu sagalee isinii taat ture amma gaafa inni sagalee dhabe isin duudetti galtan yaa Sheekh Ahmadiin Jabal yaa Kaamil Shamsuudha akkana wal biraa qabnan seene akkana wal biraa qabnan seene abbootiin amantii warreen lammummaan amaaraa sabafiitii wajji galeeti amaaraa wajjiin dhaabbatee oromotti qoosaadhaa jira Ahmadiin Jabalan duraan nama cimaa Oromoon qabdu Johooritti aanee jeetiin shalaguu ture dhugaa dubbachuudhaaf nama cimaa nama dhaabbii qabu nama cimaa nama amantilleen cimaadha nama siyaasalleen cimaadha nama feernesii qabu nama biyya saniif Oromoo qofaaf miti Itoophiyaaf illee ni tahaa jee yaaduun ture Kaamil Shamsuufa akkasitti yaada akka abbootii amantitti anarraas kabajaan qabuuf hin dhabuuf garuu hugguun Jawaar Mohammediitu yaamee Jawaar irraa hafanii hugguun dhaga'u hizaabarraan gadde hizaabarra bakkaan isin eegahin isin dhabe akkaan itti isin beeku saniin isin wallaale maal taatan obboleessa Jawaar kedhaa jiruu fi isin kamtu dura du'aa maal rabbii beekame barabbii beeka kamtu dura du'aa kamtu rabbii beeka waan harka rabbii jiraa silaa isintu nu caalaa beeka isintu nu ol beeka nuti jaahilaa maal beekna
سلا كستورة تري أكسنجوني anyhow ربي الإسنا ديبسو ربي تأمنون نمن ربي تأمن مال ساعات أما تشنتم تيسوس دوتي نفتو بردوس دوتي أما شنتم دوتي تم بردوس تكما والكدا الدنيا قبت وارو مالف نمني وانا كنا خنا قرآني نجايوان لين قد هقوي داباتو نما أرومو داتو مخيناسي بيتي جريني خيسي ديبسي مش أوتي قافتي الأجرتو إنيو عمدين جبل سيه الأجر قافة ماتين تسيارفته مش إيوتي تا كاتينا هركا قباس جيرو قلالتو سيسي دبسو سوران سنانقم تكا فيسبوك بتشير تاتين who knows قران نبدي أكما الرج جوهري في قران نبدا جيرو خانت سيف قران نبدا تري عمدين جبل كالي قافتي الأجرتو قافتي الأجرتو قافة مجون تي كاتيناس قبلالتو مجون تكون سورة سلالتي قران نبدي على خناسيف مراجعات الرأي أكما الرجوري مرا نخنتي أكما الرجوري دبا نخنتي أتي الرجرو على جرتا اللي سبري داخل سديمو دنديسا سودان قبدو فرق دبيني جوهر منهد أجرا اتجارمي دكان خيسا قبه دبتشون دندو سجلين قبو فيسبوك قبان تي في قبان نما سلا هركي فرق ولدك أكا عادت اللي أكا أمنت اللي قالني نما قال سلا قالني سلا نما قال خرون دانو كامل شمسودا خبجان بر أرون على خن سيجوتو كجواز بات سبونسر سيجوني على خن خبجان سيجوني كتبانو قولي نون ديمي جندوبر هايو خينيا جنيتي بيخا خينيا سبونا خينيا جنيتي برا كنوت تيمتي نوف تاتا نو أولتتا أمنتي تناف تاتا سبخ ناف تاتا جنيتي برقافني أكسي كبنيه ممبر قبطول سبافني خطبانو قولي قافسين جنو بركسي إنه كابل شمسورة أكساء أفان قلنا تبغان دئ بغان كئ ورّا ميران نفيقو فيه خاب لي نفيقو الدبري جتيسن دبينا أما كس فكات سافان قلنا خبوني قرتي أكل لافسه ورّت قلب سيقرتي ساني قلو سوخي سامبانك على النين عنا جيت خون قلبسا خون لكي ميران التفيقة دبين أكستات أما كستات أكس كيس جراجة شو نمني قلت نمان بيني قلت ربي اللي بيخو نمني نمان قلت وفني ربي اللي قلت وفتو جوار محمد أورومو قفانتان أمارا فيستي إسلام أفتي أرثوذكس أفتي كريستان أفتي واقف فتاد أفتي كتاب أحمد الدين جبل نمني أربرتايز قريب جوار محمد أبو واهون دبتني رايا أبا مشاغل تومو نمني يرو جنجل شا نمد دام ميرت وانا دوران نمو قرقود داسين تي سفادة يرون ميرتي بكا إني جرو تدوغادا سيغر سيفتي نمدور فايدان كويتي الدفادة يرون الدان جنجلشتي أول كافتي نما قداته سيغر سيفتي تيغلي anyhow ورّي دياسبورا جولين بيا مقوتان جسن إرغا ورّا ورّي ورّا مدى إرغا دا خيسان نكونا مادا ورّين بيا لا جرتنيس أكا جرت التجارة مادا وبليسو وهاغونو هاوادلينو هاواهو تيكو لا فيني خرخين يامولت خنا مولت مالف نوندينو تنيا ولين نوندينو كوفيدين تيجي كوميتي ايدي نوندي تنيا ولين نوندينو ديرو انيو توغنا نيت شفت تايته يغجر هوندي انيو غافن انيو نغوسيس انيو غدا نونجا نينجرو نو
hinjiru. If hin kaane if gonnee waan godhuu qabnu fi waan godhuu dandeenyu godhuu qabna. Akkasii ijoolleen biyya arabaa jirtan hadaraa please if jaara gurmaawa gargaarsaan OMN gargaaruu keessatti warri sadarkaa olaanuu qabdan ijoollee biyya arabaa jirtan Oromoon gaafa rakkatte Oromoo cinaa dhaabbachuutti warreen jajjaboon ijoollee biyya arabaati Noorz Ameerikatti aanee nutti aantanii jajjaboon isin inumaan nu caaltaniiyu. Kanaafuu obboleessoo bakka jirtanii if jaara. If jaara maal godhan deenyaa namuu qunnamtii biyya keessaanii qaba. Qunnama yoo xiqqaatti namni irraa wareegame amma naannoo awwadaa kan namni nafne karaa kumbulchaa kan namni nafne kalee shariif kalee keessatti qotee bulaa guutuu qabu itti bananii daaraa godhaa turan namni hin nafne karaa ciroo karaa asaboo kana karaa shaashamanneedhaa baalee keessatti namni nafne arsii dhiyaatan nama jeetti qawwee xiitiidhaaf maallaqa qabaachaa jiran. Wareega guddaa baadhaa jira. Wareegni kun wareega hamilee nu godhu malee hamilee gannu buusuu miti. Kanaafuu wal jaaraadhaa jara kana gargaaruudha qabna. We must filmaata biraa hin qabnu akkasitti haa yaannu. Kanumaan jagaa fayyaadaa yeroo gaarii qabaadha.